Irra jirtu daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB irraa qophii keessummaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qophii keessummaa OIBtiin yerootti namoota garaagaraa haala yeroo biyya keenya keessatti deemaa jiru wal qabsiisnee isiniif dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Har'aas akkasuma qophii keessummaa keenyaatiin Dr. Obsaa Hassan qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Mee Dr. Obsaa waamicha keenya kabajee gara OIBtti keessummaa taatee nuuf argamu kadiif guddaa galatoomi jenna. Isinilleen dadaraartuu keenya akka qopheessituutti ogeessi teeknikaa obbo Bayaanii fi gaggeessitoonni OIB asinaaf mirtanii na keessummachiisuu keessaniif horaa bulaan jira. Tolee guddaa galatoomi yeroo keenyatti fayyadamuudhaan kallattumaan karaa gaaffii deebii keenyaa kan seenu tahaa. Mee gaaffii namni tokko faransiitti gaafachuu barbaade labsii xumura gabrummaa qeerroo Oromootiin marsaa labsamee yeroo ammaan tanaa marsaa jaffaatiin labsame kana akkamitti ilaaltaa labsii duraan irraa hoo maaltu adda godha ammaa kana? Yaade labsiin qeerroon yeroodhaan godhaa wal'aansoo yeroo dheeraa uummanni Oromoodhaa eega birmadummaa isaa dhabee godhaa jiru keessattuu seenaa yeroo gabaabduu kana keessatti qeerroon hangafa qabsoo taatee deemaa jirti. San qofaa miti qabsoon qeerroodhaan durfamtu tuni hawaasa keenya keessaa namoota hulee adda addaa keessa jiran hirmaachiftee yeroo ammaatti qabsoo wal'aansoo finiintuu fi tan ammallee waan waggaa fuuldura goonee bara 2018 jijjiirama seene san kan ammaa kun immoo waan nurraa hanqatan deebisuudhaaf itti fufaa jira. Wanni adda godhu akkuma beekamutti wareegama Haacaaluu Hundeessaa booda waan saniif gargaaramanii mootummaan nama hedduudha gaadiyee ture. Kan bakka dhaabbatutti hidhee fi kan immoo fuudhee mana hidhaatti dhabamsiise gameeyyii siyaasaarraa haga qeerroo araddaatti nama danuudha hidhee mana hidhaa keessa kuusee jira. Akka kuusa boqqollootti haa kuusu malee ijoolleen alatti haftees qabsoo kana itti fufinsa isiitu adda godha. Yeroo hamaa diina keessoo keenya beeku duraanii TPLF gaafa EPRDF hoogganaa ture. Wal'aansoon uummata Oromootii fi EPRDF gidduu jirtu eenyu wajji wala'aa jirra kan haalaan ifaa ture. Isa qofa osoo hin ta'in qaamni EPRDF keessaa warri oppiilee tura keessa karaa qabsoo hanga poolisiin Oromiyaadhaa uummata hojii dhaabbachuu geessanitti jechuudha. Yeroo ammaan tanaa immoo eega Prime Minister Abiy Ahmed aangoorra dhufee yaada uummanni Oromoodhaa qabaachaa turee fi kaayyoo isaan itti dhumaa turan sun akka diineeffatee keessattuu sabboontota uummata Oromoo dhaabolee uummata Oromoo keessattuu akka adda bilisummaa Oromootiif kaafaa'u namoota silaa karaa diinagdeetiin illee ciccimoo ta'an guutumaan guututti qabsootaniif duuba deebisuudhaaf tattaaffii ciccimaa hojjetamaa turte. Sanuma keessa labsiin xumura gabrummaa kunis amma deddeebi'ee warri qabsootaniif dura tarkaanfachiisuudhaaf ciniinnatee hojjechaa jiru. Lubbuu isaanii wareegaa diina keessootiif kaalaatiin dhawamaa. Basaastuun duratti qeerroo kana keessa ture dhugumaan sabboonummaan hojjechaa ture. Har'aan tan ammoo haala yerootiif kun biraa hidhamus kun immoo hidhaa mana hidhaa osoo hin ta'in hidhaa maallaqaatiin hidhamee xaxama kana keessa socho'aa jiraniif kun adda isaan godha. Labsiitti aanulleen tarsiimoon isaaniitu warra lafarra jiru baafatee akka isaanii mijaa'etti qoqqobbii diinagdee tana isaaniitu itti fufuu qaba. Nuti warri alaa gartee deeggartuu isaaniitii fi kakkaboo isaanii waan taaneef sanuma irratti cimuudhaan jira. Guddaa galatoomi Dr. Obsaa. Mee ammas akkasuma labsii xumura diddaa gabrummaa ammaan sana Oromiyaa keessatti deemaa jiru kana tarkaanfiileen fudhatame hoo mee maal fakkaata? Akkasuma waa'ee rakkina wajjin wal qabatee gaaga'amni amma guyyaa hanga kana keessatti uummata irra gahee hoo mee akkamitti ilaalta? Tole, egaa TPLF amata 27 Oromiyaa qoqqoree
kittillayyoon isaanii OPDOnis akkasumatti isaanii wajjin saamicha uummataa geggeessanii sochii uummataatiin aarsaa hamaa booda kan jarri sun asirraa ka'ee karaa Maqalee gale. Warri isaan guddisan kan Oromiyaa keessatti hafee ammallee Chirichaaroo jechi Oromootii fi sabboona Oromoo qacalee kannanii dabarsuun isaaniitti hufee jira. Kanarratti uummanni keenya gartee diinagdee waggaa 27 booda laaffisee gooftaa biyya sanii gad jilbiifachiise booda gooftaan biraa lafaa ka'ee dhaabbachuudhaaf waa sadii isa barbaachisaa. Sadeen kana keessaa diinagdee ittiin hojii namaa diinagdeen jiraattee uummanni hojjetee bobbatee galee yoo hojiillee namaa baase jalattillee nama qabuu danda'a. Hoggayyuu biitti takka yoo gartee uummataa fi karaa diinagdeetiin kunuunsuu hin dandeenye taate akkuma shirgiggaa gadooti gaggara jira jechuudha. Gombifamuudhaaf fagoo miti. Kan biraa dhaabni EPRDF horodaa ture duraanuu dhaabni bilisiginnaa immoo namoota silaa waan horode san muuxxeessee haga coomsii mootummaadhaa dhufee namni hiree filmaataa argatutti sanii qoybuu dhiiseeti dhaaba bilisiginnaa kajaamu kan namni hundinuu keessattuu eenyummaan namaa keessatti bayitee akka soogidda bishaan keessa bu'eetti bayitu waan barbaadaniif waan haaraan as bahanii wanni haaraan as baate san miilarra dhaabbattuu qabdu. So diinagdeen akkasii ammaan tana dhaabni ijaarsi obbo Abiyyi irratti ijaarame kunis waan miilarra dhaabbatu hin qabnedha. Maaliif ayidooloojiin madammar jaamu kuni namni akkamitti dammarama? Namni wal jibbee akka uummataatti Itoophiyaa san keessatti tokko cunqursaa ta'e tokko cunqurfamaa ta'eetu wal danda'ee ture malee akka uummataatti warri gartee walitti ida'amuu yookiin walii hojii jiraachuu ka jibbe hin turre. Wal qixxummaa, wal kabajuu kana kan gaafachaa ture. Wanni madammar jaamu kun immoo tokko haa taanu carbon copy of each other. Sani barbaada. Sunis waan irra dhaabbannoo kan hineef sani. Kun ammaas dhalli amma jiru kuni waggaa 27 qubeedhaan baratee Oromoon maal barbaaddii beekee gadadoo uummanni Oromoodhaa waggaa 150 saaxilamee sirriitti waan beekuu fi hiree amma argate kanatti gargaaramee aarsaa fedhe haa kafalullee hanga galma ga'utti hanga uummanni Oromoodhaa hiree murteeffannaa yeroo dheeraadhaaf qabsaa'u ture sanii galmaan ga'utti ammaan tana jenereeshinii amma jiru kun uummata dammaqaadha. So wanni sadeen kun waggaa walitti dhuftee if dura deeminsa mootummaa kanaatti haalaan danqaraa guddaatti taatee argamtee jirti. Warri immoo nafxanyaadhaa kana sirriitti waan hubatee beekuuf jecha dhaabolee siyaasaa Oromoo irratti Oromoo fi Oromummaadhaan masakamtee deemtu hundaa dura dhaabbadhuudhaan itti fufaa jiranii kana fakkaata gaa mootummaan kun itti fufinsiisaa fagoon qabu maaliif waan irra dhaabbatu sunsumni isaa haalaan walqixaa fi jajjabaa waan hin taaneef. Dr. Obsaa guddaa galatoomii mee amma kora sabaa kan Sadaasa 22 gaggeeffamettiin achi si deebisaa waa'ee kora sabaa san irratti ati namoota kora san qindeessaa turan keessaayis nama tokko akkasuma namoota irra hirmaatan keessaayis nama tokko mee kora bilisummaa Oromoo kan Sadaasa 22 gaggeeffame san akkam ture waan achirratti qoratamuu gaggeeffame mee gabaabsii daawwattoota keenyaaf ifa godhi. Tole korri gaa guyyaa 2 wal faana deeme. Yeroo gabaabduu keessatti cuunfanii hawaasa gurra buusuun ni jabaata. Yeroo nuti jirru tunillee information age odeeffannoon bashbashii gaafsanillee onlaayiniidhaan dabraa ture. Korri kan itti jalqabe Sadaasa 21 guyyaa sabtii jalqabee wanni haalli itti deemaa ture immoo hybrid. Hybrid jechuun karaa onlaayiniitii fi karaa virtual onlaayiniitii fi karaa qaamaan argamuuti. Harka guddaa immoo yeroo rakkoo teeknikaa nu mudateen wanni guddaan karaa onlaayiniitiin deeme. Wan cuunfaan isaa tokkoffaa Oromoon yeroo ammaan tanaatti
walitti dhufee mari'atee kallattii qulqulluudhaan qabsoo isaa dagalfachuun haalaan barbaachisaa waan ta'eef gaggeessitoonni hawaasa Oromoo idil addunyaa Awustiraaliyaa irraa hanga Awurooppaatti, Awurooppaa hanga Ameerikaa fi Kanadaatti yeroo dheeraadhaaf irratti hojjechaa turanii namni liberate yoo ta'e namni tokko yoo bilisoome inni lafa kaayyatee waan lafa kaayyatee hojjechuu danda'a. This Liberation Convention kuni bilisummaan sun akka as dhiyaattuuf gurmaa inni barbaachisaa. Waggaa gurmaa inni barbaachisaa jennu kan lafarra jiru maali? Hanquun kan lafarra jiru sunoo maali? Jabeenyi isaa maali? Bikka hanquun jirtutti jabeessu, bikka jabeenya qabutti daranuu akka bilchaateef dura deemu godhuudha. Qabxiileen gurguddaan achirra dhiyaatanii hedduu keessattuu yeroo ammaan tanaatti paartiin bilisiginnaa amma Itoophiyaa gaggeessaa jirtu kuni maandeetiin isaa yookiin seera qabeessummaan isaa gubatee jira. Saniis raggaasisuu, saniis akka uummanni beeku draft declaration jennee barruu qacalee ammaan tana lafa kaa'amte sana achirratti dhiyaataa ture. Kan biraammas wanni guddaani hirmaannaa dubartootaatii fi gahee qeeroo akka gaariitti lafa kaa'amuu kana kora waggaa jiran korri kun sagantaan isaa tokko qofaa miti. Namoota qaama hawaasaa ta'e hedduudha hirmaachisa. Sababaa sanitti dubartoota irraayis sagantaa mataa danda'e qabaachaa ture. Karaa dargaggoo fi shamarranii irraayis akkasumatti qophii addaatu ture. Kun immoo walumaa galattuu qabsoon teenya tun bu'aa bahii maal keessa dabartee as geesse namni yoo ijaaramee ijaarsa mul'ata qabu ka ideolojiin isaa clear taatee fi namoota genuine ta'aniin if dura deemu regenerative leadership dhaaba gartee amma hoogganallee oomishuu danda'u. Saniini wayii bahuu dandeenya. Eessa jirraa ka jiru waan sanillee namoota beekanitti itti afeerree namoonni suni akka gaariitti achirra dhiyeessanii turanii namoota gameeyyii siyaasaa warra ta'an muuxannoon isaan dur qabanoo maali? If dura deemuuf immoo maal nu barbaachisa ka jiru isaanirraa waan jajjabduu fi fuula duraafillee nama jajjabeessaa dhagayaa turre. Akkasumatti qabsootan if duratti jabeessuuf roga hedduu barbaachisaa. Roga humanitarian assistance gargaarsa namoomaa akkamitti qabsootanaan tinnisuu dandeenya kan jiru. Duulli advocacy fi diplomacy haala kana godhamaa ture. Ammallee godhamaa jiru haala nama boonsaa keessattuu waggaa 2014 irraa haga 2018 wanni jalqabamee barree fi ammammoo wanni godhamaa jiru kuni kana daran qindaa'ee akkaataatti deemuu qabutti keessattuu dhaloonni ammayyaa kuni karaa Facebook qofaan osoo hin taane karaa Twitteraatiin akkasitti audiensii guddaan argama. Yeroo uummanni addunyaadhaa ijaa fi gurra isaanii Itoophiyaa irratti deebisanii jiran kana wanni Oromoo akka hin dagatamne. Lolli amma Tigraay deemaa jiru kuni ka'umsi isaa dura Oromiyaa irratti gaggeeffamaa ture. Eega shorroqee booda ammaan tan immoo saffisaan karaa kaabaa tarkaanfatee achitti deemaa jira jechuudha. San durallee gaggeessitoota naannoo Amaaraa dirgim godhee eega dakkan godhe booda naannoo Oromiyaa achi booda immoo naannoo Tigraayitti deemaa jira. Lolli kun lola dhaabbatuu si miti. Yeroo addunyaan immoo ijaaf gurra karaa biyya Itoophiyaatti deebiftee jirtu keessattuu gaggeessaan paartii bilisiginnaa Dr. Abiy Ahmed nama bara 2019 beekamtii Nobel Peace Prize argatee ture. Ka ammaan tan immoo isaa yeroo sanitti maleekaa nagayaa jedhanii kannaniif amma immoo sheexaana waraanaa ta'ee argame kana waan sanitti gargaaramanii qabsoo uummanni Oromoodhaa godhaa ture. Qabsoo haqaa fi dimokiraasiidhaa. Sanillee amma karaa Tiwiitaraatiin akka wal'aansoon gaggeeffamu haalaan heeramee lafa kaa'ame. Kana jechuun maali? Wanni amma ilaamaa godhame gahaa jechuu kiyya osoo hin ta'in yeroo amma jiru kana beeknee qabbanoota harkaa oowwitu fallaana jedhanii ammaan tana karaa fallaanaa san deemuu qabna. Fallaana saniin akka qabsoo teenya gara gaggalchinee addunyaan hubattee deemtu. Ammaan tana namoota
beekamoo biyya isaan irratti qorannoo gaggeessan, the experts. Dhaaboleen the donors country warri biyya sanii maallaqaan qallabanii ilaa ammaa asiin gahan ammas moototiin addunyaa tana tarkaanfachiiftu hundi isaanii including the European bloc warri Awurooppaadha. Sodaa baqattoota lola kanaaf jecha qarqara ardii isaaniitti dhangala'uuf taa'u sanfaa qobuudhaaf warri Ameerikaa immoo akka hangafa addunyaatti security naannoo sanii isaan hedduu wayyaachiseef jecha ijaa fi gurri hundinuu karaa biyya sanii deebi'ee jira. Yeroo kanatti hidhamtoonni keenya akka hin dagatamne, yeroo kanatti ajjeechaan haa caaluudha. Ammallee gumaan isaan argamne sakatta'amuu akka qabu. Namoonni mana hidhaa qofa osoo hin taane, namoota bebbeekamoo mana hidhaa keessa jiran qofa osoo hin taane godina irratti waan godhamaa jiru. Nama mana hidhaatii gabbaasanii ajjeesaa jiran, kan manatti itti seenanii karaa wadaa'e kanatti mana keessatti ijoollee ajjeesaa jiran. Kana hundaa'uu amma deebifnee yeroo kana gargaaramne kana fakkaata. Walumaa galatti korri suni xiqqoorraa baheetiin achumatti ergaa dabarfadhee ture. Kara koraatiin achi deebi'a. Korri sanii koree qindeessota Global Oromo Communities Association yookaan hawaasa Oromoo idil addunyaa kan jedhuun qindaa'ee san keessatti immoo warri qaamni biraatis qooda fudhatee ture. Wasfaana Oromo Sports Federation of North America warri kubbaa miilaa yookiin ispoortii Oromoo dhaala kanatti waggaan qopheessaa ture. Achi keessaa koreen tun keessa turte. Oromo Health Professionals keessaa nama koree kana keessatti hawaasa kana deeggaruudhaan wanni kun akka fiixa baatu godhuuf irratti tattaafataa ture jira. Karaa miidiyaatiin immoo warra aktivistootaatii fi warra miidiyaa gaggeessan hundaa'u osoo korri kun hin ta'in afeerree amma baarilleen achi keessa ture. Akka Oromiyaa International Broadcastingitti, Bultuun Media Broadcasting Services, Keelloo Media, OMN, ODM hedduudha ka afeeramee osoo korri kun hin gahin sagantaan as deemaa jirtu. Tana fakkaatti irraa qooda fudhadhaa kan jiru. Isaanillee kora kanarratti miidiyaan qindoominaan nama ajaa'ibsi dubbuudhaaf halkanii guyyaa propagaandaa nurratti duulaa jiru kana akkamitti qindoominaan toltuu Oromoodhaa uummata Oromootiin gahaa hamtuu nurratti deemtu immoo ifirraa fichisuu dandeenya, ifirraa aa'uu dandeenya ka jiru warroota miidiyaa kanaas walitti afeerree isaanis marii keessootis goone gaafa silaa qophiisanillee achirratti dubbatanii jiranii jechuudha. Walumaa galatti maayyii irratti ammaas akkaataatti hawaasuma ala jiru kanaas akkaataatti jabeessinu dubbatamee ture. Alaa fi keessatti hawaasni tokko hawaasni akka keenyaa nama miliyoona 50 olii kammoo qabsoo wallaansoo yeroo dheeraa keessa jiru kun kan diinilleen bikka adda addaatti qurxee hawaasa kana wal afaan garagalchuu barbaadu kun akkamitti nageenya keessoo keenya harmony within our society akkamitti eeguu dandeenya nageenya kana ka jiru hogganoota amantiirraa namni afeeramee achirratti dubbachaa ture jechuudha. Kana gaammaddu gubbaan qulucquluchisii godhaa jira. Namoonni waan kana daawwachaa jirtan Global Oromo Communities Association Facebook page deema. Wanni sun gaafsan online gadhiifamee amma immoo viidiyoo gaggabaabtuu cicciramee akka nama gurra bu'u godhamaa jira. Gabaabumatti kana fakkaata. Kana olillee haasa'uu nan danda'a. Yeroo qusachuudhaafiin haga tokko irraa si tuttuqee daraartu. Tolee guddaa galatoomii waan si gaafadhe irratti waan hedduu kaastee jirta. Guddaa galatoomiin siin jaa. Mee gaafi nama si gaafachuu barbaade yeroo ammaan tana ajjeechaa fi dararaan bifa aariyaan guutuu Oromiyaa keessattuu namoota jajjabaa qabsoo Oromoo keessatti adda dureedhaan hawaasa gurmeessuu irratti xiyyeeffattee jirti. Mee uummanni Oromoo waan kana akkamitti ofirraa dhoorkuu qabaa jetta? Namuma jabaate. Addunyaan nama jabaatee jabaachuu qabna. Tokkummaa keenya eeguu qabna. Tarsiimoo sossoo qabna. Lafee fi dhiigatti kafallee hanga galmaan geenyu jalaa deebi'uu qabna. Barri 2018 waan nu barsiisee jira. Qaama jijjiiramaa fakkaatanii maal jedhan a wolf in a sheep's cloth jedhan faranjiin jeedalloo
buukii hoolaa uffatte. Ka qabsoo tana dhiitee rimiyaasii darbisiisuu barbaadu. Kanaas firraa eeguun hanga immoo galmaan geenyu jalaas deebuu dhabu aarsaa guddaa kafaluudhaaf if qopheessuun haalaan murteessaadha. Kan lamadaa nuti qabsoon teenya nu qofaa miti. Biyya Itoophiyaa san ka walitti cafaqee biyya godhe sabni karaa kaabaarraa dhufe saba Amaaraatii fi karaa kaaniin immoo warra Tigreeti. The Abyssinians, the Highlanders warra kaaba Itoophiyaarraa dhufeetu Itoophiyaa amma jirtu kana hundeesse. Kammoo kana keessatti nuti gahee qabnaa Itoophiyaa ijaaruu fi eeguu irratti ka jiru manaama sun. Namni osoo ati fedhii teetiin nama si cabsee si gabroomse ka eenyummaa kee awwaale yoo ati deemtee tankaaraa taateef akka ammaan tana naannoo hundarraa nama guuranii karaa Tigraay deemaa jiran kanatti sima gargaaramanii Itoophiyaa tiisaa jiran malee ati fedhii teetiin himi. Silaa fedhii tee taate dura shanshalata gabrummaa kana ofirraa buqqiftee gaafa akka ilma namaatti akka saba tokkootti kabajamtee afaan keessii kabajamee daangaan keessii eeggamee biyya Itoophiyaa san keessatti osoo halluu tokko malee akka nama lammii biyya sanitti siif eeggame qofa biyya tana waliin ijaarree jechuu dandeessa. Biyya uummata sanii fi sabaa sablammii Itoophiyaatiif yaadu hundinuu maayyiin isaa qilatti darbame. Yeroo Itoophiyaan qacalee turte bara 1910 keessa Iyyaasuuni gara Islaamaatii fi gara uummata Oromoota ciccillaayfataa. Abbaan isaatiis Walloo waan san ta'eef kuni qacalumatti haa dhabamu ka jedhu godhaa turanii. Bara 1930 keessa yeroo Xaaliyaan biyya weerare ifii baqatanii Keeniyaa akka baqataatti taa'ee Haile Sillaaseen warra Ingiliis gargaarsifatee dhufee gaafa dhufummoo uummata Oromoo karaa Shawaa kanatti diina dura dhaabbachaa ture qawwee irraa guuree kaan fannisaa ture jechuudha. Mee biyya saniif yoo loltees fayyaadee kan siin joon jiru kammoo aangoo ifii eegsisuudhaaf nama dura dhaabbate jaanka keessattuu dammaqina qabu if gurmeesseeti biyya tanarratti kaayyoo warri biyya hundeesse qabu. Biyyi tun maal fakkaachuu qabdi? Afaan tokko amantii takkaa fi olaantummaa saba tokkootiin akka deemtu warra barbaadu sani eeguu irratti waan dura dhaabbataa hundaa'u hanga danda'anitti caccabsanii hurreessanii lafarratti irra deemuu barbaadanii amma wanniin kana kaaseefi saba Oromoo qofaa miti. Duula Minilikiin, duula Taklaayimaanotiin, duula Yohaannisiin cabe saba Oromoo qofaa miti. Saboonni Qimaan, saboonni Agaaw, karaa Kibbaatiin immoo warri Kambaataa, warri Walaayitaadha. Warri Lower Oomoo warri jiraatu. Sabni Oromoo guddaan kun sabni Somaalee. Sabni Eertiraa murateetu achi bahee jira. Saboonni kun hundinuu seenaatti cafaqamanii biyya Itoophiyaa kana keessa galfaman qabanii yeroo ammaatti duulli keenya nu qofa ta'uu hin qabu. Warra seenaa keenyaan wal fakkaatu yoo seenaan teenyaallee wal hin fakkaanne immoo kaayyoo keessattuu ammaan tanaaf the federal arrangement haala ittiin mootummaan Itoophiyaadha bara 1995 constitution raggaasifatte saniin san lafa qabsiifnee sabdaneessaadhaan biyya tana keessa buluu qabna warra jee amanu saniin hariiroo cimfatanii even kan jubbullee waan deemnuuf kana sirriitti itti himanii nuti saba tokko irratti illee qabsaa'aa jiru sirna dikaawaa sirna uummata keenya yeroo dheeraadhaaf gadadoodhaaf saaxilee kana ifirraa fonqolchinee qabeenya keenyaa fi jechii teenya irratti biyya teenya irratti abbaa taane karaa aadaatiin karaa ikoonomiitiin karaa barumsaatiin dagaaguu barbaanna. Namni nu keessa jiru lammii teenya. Namni nu maddii jiru ollaa keenya. Namni halaala jiru fuula duraaf warra walii wajjin koomarsii yookiin daldalaan illee walii dhufuuf teenyu waan ta'eef nama tokko irratti illee hilluu bahuu fi miti teenyuma irratti abbaa ta'uuf jennee waayillan qabsoo horree
qabsoon teenya immoo wanni nuti jennuun ifa taate tammoo wareegama barbaachisu kan nuudhaaf itti qophoofnee deemnu kan ifin somne kan naman somne kan sabaa fi sablammii biyya Itoophiyaa osoo hin somne haqarratti hundoofnee kan deemnu yoo taate nama hedduu gargaarsifannee if dura deemuu qabna. Kanaafuu Oromoon hadheeffatee duraan karaa qabsoon nagayaatii fi karaa qabsoo hidhannoo waan jiru kana afaan faajii turte tokko ture suni gowwoomudha. Karuma hundaanuu qabsaa'uu nu barbaachisaa. Yoo biyya tana silaaman biyyi Oromiyaa tuni mooraa mana tokkoo taate tan gibbiin itti ijaaramte tani dalleenni akka gaariitti xaxamee ijaarame tan ulaan sibiilaa tammoo qulfii fuudhanii hoodha sinjaan taate uluma sibiilaa sanuu dallee sanuu eeggachuudhaaf wayisi barbaachisaa. Akkan gowwoomne karaa hundaanuu bifa hundaanuu ijaaramanii if dura deemuu irratti hawaasni Oromoo bilchinaan deemuu qaba. If dura deemuudhaaf sanumaan nu barbaachisachuu barbaadeeti. Nu qofaa miti nama hireen Itoophiyaadhaa dibaan ibiddaa irra kufee akkuma keenyatti godaannisa qabu. Amma immoo walii wajji ta'ee ka deemuu barbaadu san hundaa waliin hiriirree nuti akka hangafaa taanee dura deemuu qabna jechuu barbaadeeti. Tolee guddaa galatoomii mee ammaan tana hawaasni idila addunyaa lolaa naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti deemu jiru kana dhaabanii akka mariin furan jaanitti irratti xiyyeeffatanii jiran yeroo kanatti hawaasni Oromoo too akka sagaleen isaanii dhagahamtuuf maal godhuu qaba? Bareeda. Dura hawaasni mari'achuu qaba. Tokkoffaa burjaajii jira. Burjaajii OPDO EPRDF keessatti OPDO gaa jennu fagoo dhaquun qabdu. Namuma ganda keetitti siidaa ture. Namuma ganda keetitti ammallee si baasaasaa jiru. Namuma ammallee qabeenya uummata Oromootii fi sablammii biraa qisaasaa jiru sanuma. Ifiif maleekaaif godhaniiti TPLF qoftiin akka sheexaana taate godhanii himaa jiran ammatti. Kana hawaasni akka gaariitti mari'atee qulqulleeffachuu qaba osoo itti hin seenne dura. Maaliif ammaan tan uummatatti bira dhaabbannamu TPLF bira dhaabbachaa jirra. Lolli Oromiyaa keessatti jalqabee ture kuni naannoo lixa Oromiyaatti, kibba Oromiyaatti, karaa bahaatiin immoo qaamota mootummaa federaalaatiin dirreetti illee as bahanii dubbachuu baatan golbii kannamee fi akka saatanaatti ijaaree naannoo dira dhawaatti nama keenya haalaan miidhaa ture. Naannoo Wallootti lolli amma deemaa ture suni kun hundinuu maddi isaa maali jennee madda san beekuun barbaachisaadha. Tigreen darsa guurattee maqala deebitee jirti. Eega Dr. Abiyyiin aangoo irratti as dhufe eega inni muudamee achi kaa'ame hin filamne muudamee achi kaa'ame baatii April bara 2018 akka Hayilmaariyaam Dassaalany mootummaa aangoo gadhiisetti isa achirratti ol bahe hoggaa ol ba'u isa qofaa miti. Waa'ila isaa cimaa Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa fa'aatu dhiibee as fide qabsoo uummata Oromoo kuma meeqaan itti gabbarteetu jara kana dhiibee as fide. Nama saniitu waa'ila isaatiif illee summii itti ta'e akka hubaabaa yookiin jawwee afaa jalaatti hiddee lammaallee laamshiisee lafa kaa'e. San qofaa miti warra ala kana qabsaawaa ture adda bilisummaa Oromoo, warra biyya keessatti qabsaawaa ture kaafaa'oo, warra ammaas karaa miidiyaatiinis duula qeeroo keessattis gahee guddaa qabu. Danuu uummata Oromoo ka ala kana jiru sabaa sablammii Itoophiyaa ka duraan mormituu ture dhaaba Gimboot 7 fi Abin dhaaba loltoota Ogaaden ONLF hundinuu amma faashinni namni namatti jeesu kutee jira. Abbichi nama jeesu yeroon isaa gubattee jirti jee ture. Sabaasan namni dirgim jee biyya gale. Biyya gallaanoo TPLF sanii Taayilaammaan tanaa jara kana gaaditee Saaraa Mokonnin kajjeeseen naannoo Amaaraatti gaggeessitoota naannoo Amaaraa ka galaafate eenyu.
deebii uummata Oromoo urjii uummata Oromoo kan ta'e Haacaaluu Hundeessaadha. Kan nyaachise sanii gargaaramanii immoo warra OMN kana qindeessee jechuudhaan hojii takka ABO'tti qindeessee jechuudhaan guyya tokko osoo evidensii producing godhin osoo waan qabatamaa lafan kaayin nama kuma meeqa sanii gargaaramanii mana hidhaa guuranii ajjechaa isaa booda immoo nama meeqa kadhamne lubbuu isaaniitu kan kana hunda godhaa jiru eenyu TPLF kana uummanni keenya haalaan adda baafachuu qaba. Laaqmee amma keessa jirru kana kan nuti nu saaxile rakkoon guddaan 4 kiiloo jirti. TPLF waggaa 27 waan balleessan itti gaafatama ni qabu. Yeroo ammaan tanaa immoo darsa isaanii guuratanii Maqalee galanii jiranii uummata isaaniitiif illee hiree filmaataa godhanii uummanni filateef dura kaa'ee jira. Kan Oromiyaa keessaa immoo hiruma filachuu sanuu dhorkamee kan isaafiin dubbadha jedhu immoo akka nama bishingaa boollan naqutti boolla hidhaatti guuree jira jechuudha. Waan san ta'eef hawaasni mari'atee addaan qulqulleeffatee eessa dhaabbannaa isaa eega murteeffate lolamma karaa Tigraay deemaa jiru kana haala ittiin uummata Tigraay bira dhaabbatu lolli kun immoo ka'umsi isaa bikkirraa kaate handhuura biyya sanii kan taate Oromiyaa irraa ka'uu isaa ammallee komaan poostiin naannoo Oromiyaa hunda keessa faca'ee komaan poostiin raayyaa ittisa biyyaa qofa osoo hin taane poolisa naannoo itti gargaaramee uummata jireenya dhorkaa jiraachuusaa eenyu akka ta'e namni adda baafachuudha. Kammoo maallaqaan bitamee yeroodhaaf kursii uwwifachuudhaaf dhaaba bilisiginnatti achi maqe kuni uummataaf anfaageessuuf TPLF sheexaana isaa jira. Kanaan akkan gowwoomne dura namni adda baafachuu qaba jechuun barbaada. Ammallee lolammaan tana addunyaan Tigraay keessa dhaabbachuu jiru kana eeni deeggarraa lolli kun dhaabbachuu qabaa akka jiru hawaasni Oromoo akka isaanii mijaa'etti iddoo jiranirraa bikkoota mootummaa hundatti akka iyyanii lolli kun akka dhaabbatu lolli kun bikkinraa ka'ee Oromiyaa ta'uu fi biyya Itoophiyaadhaa biyya nama miliyoona dhibbaa olii biyya ammaas gaanfa Afrikaa keessatti lafa guddoo fi biyya laaqmee naannoo saniitiif wabii nageenyaa fiduufis booressuufis gahee olaanaa qabdu waan taateef biyya sana laayyootti ilaalina akka jiru irra guddina yoo ilaalte addunyaan hundinuu iyyitee dhaabaa jettiini pirezidaantiin Saawuz Afrikaadha. Ammaan tanatti gaggeessaa gamtaa Afrikaa kan ta'e yeroo meeqa jila ergee ture. Jila inni erge kanaas waan biyya keessoo keessan seenina biyyi teenya biyya birmadummaa mataa ifii qabdu jeeti Dr. Abiyyiin jara kana hundaa'u jalaa rincicaa jira. Haa ta'uuti rakkoon rakkoo Itoophiyaa qofaa miti. Eertiraan harka keessaa qabdi. Uummanni Tigraay kan xiyyitiin gubbaarratti roobaa jirtu daa'imman, manguddoon, shamarran, hawwan buqqaaniiti karaa Suudaan achi baqachaa jiranii. Waan san ta'eef jecha rakkoo Itoophiyaa qofaa miti, rakkoo naannooti, rakkoo Afrikaati, rakkoo idil addunyaati. Waan san ta'eef bikka warri Saawuz Afrikaa dubbachaa jirutti hawaasni Oromoo kan Saawuz Afrikaadha. Yeroon itti lafaa ka'ee nuti uummanni Oromoodhaa qabsoo nagaa gaggeessaa ture. Ammallee falmii dhugaatiif kan deemnu wanni lolluufis wanni karaa nagaatiinis qabsaa'aa turreefis biitti sun akka nagaa argattuu fi keessattuu uummanni Oromoo Oromiyaa irratti akka abbaa ta'e akka lammii Afrikaatti akka hangafoota sabaa-sablammii Afrikaa keessa jiran keessaa saba guddaatti the peace initiative akkuma aadaa gadaa keenyaatti nageenya akka bu'u isin bira dhaabbannaa jedhanii yeroon itti kaan ammaan tana. Nuti warri Ameerikaa jirus warri Awurooppaa keessa jiru keessaa'u warri Awurooppaadhaa waan kanarratti haalaan they're very serious about it. Akkuma jeetti refuujiin Siiriyaa irraa buqqaate Awurooppaa shororkeessitee turte kan naannoo Afrikaa irraa dhufu kun immoo himaatu karri inni irra qaxxaamuree dhufu garba diimaa qaxxaamureeti. Kanaafuu Awurooppaanis warri Awurooppaa keessa jiru akkasitti sagalee Oromoodhaa akka keessaan dhabnee fi keessattuu namni hidhamee ture, namni hidhamee jiru
namoota ilaamaa qaqqaalii lubbuu isaanii dhabne wanni kun hundinuu eessa akka ka'e qeeroon qabsoo nagaa tanaan as fiddee the revolution has been hijacked nama biraatu butee kara biraa jijjiiraa jira sirna duratti sirna fokkotaa naftanyaa san deebisuu barbaadanii sun immoo walqixxummaa ilma namaatti amanu waan uummanni hawaasni adda addaa gaafachaa jiru dhiisee micciiree huduuba deebisuu waan barbaaduuf kuni farra tokkummaa Itoophiyaa farra tokkummaa naannoo Oromiyaa jechuudhaan uummata addunyaatti himachuun haalaan barbaachiftuudha. Kun egaa wantootuma godhamuu qaban jeetiin tokko tuqe karaa miidiyaatiinis viidiyoolee gaggabaabduu afaan Faransaawaatiin, afaan Chaayinaatiin, afaan Ingiliffaatiin, afaan Jarmaniin, afaan Noorweeyiin hundumaanuu gaggabaabsanii lolli amma deemaa jiru kun eessa akka ka'ee fi karam deemaa akka jiru boora inni fiduuf taa'uu fi maddi rakkoo kanaa akka 4 kiiloo taate addunyatti ibsuudhaan gahee hawaasa qofaa osoo hin taane aktivistiin akka nama dhuunfaatti dhaabni miidiyaa akka miidiyaatti dhaabbileen hogganoota amantii hundinuu karaa danda'aniin hidhata qabaniin waan sagalee kana ol kaasuun dirqama qabaniin jee siirraa si bu'a. Tole obsaa guddaa galatoomii mee yeroon teenyaas gara dhumaatti waan deemaa jirtuuf mee amma gaafin ani si gaafadhu qabsoo bilisummaa Oromoo hanga ammaa godhamaa jiru kun maal fakkaataa mee maalitti milkooyne ammoo maaltu nu hanqatee waan jedhudha. Qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa guddaarra jira keessattuu hawaasni dammaqee jira waan barbaadu deema waan barbaadu beeka wareegama barbaachisus kannaa jira. Caaluun wareegamnaan warri duratti biyyatti illee dhalatu guddinni isaanii biyya alaa ta'e biyya daasporaa keessattis dhalate yoo afaan Oromoo illee caccabse gaafa caaluun wareegamu qabsoo tanaaf akka kallachaatti gabbeeti falmachaa ture karaa dippiloomaasiitiif advokasiitiin waan ciccima godhan. Warri biyya keessaa mootummaan jenereeshinii amma jiru kana kaan maallaqaan hidhuu kaan immoo akka boolla bishingaatti guuruudhaaf karoorri isaan lafa kaatan karoora dheeraa ture. Haa ta'uti sabboonummaan uummata Oromoo dammaqinni uummataa waan haalaan muummee ba'ee jiruuf jecha qabsoon addaan hin cinne itti fufaa jiran. Kuni haalaan nama gammachiisa. Hanquun jirtu immoo karaa ijaarsaatiin. Dhaabni hangafaa kan ta'e dhaabni adda bilisummaa Oromoo waan inni keessa jiru tokkummaa keessattuu hogganoota haalaan murteessaadha. Yoo ifiif keessatti illee qurrama kan qaban taate yeroo tanatti yeroo ittananii waa gabbaasan osoo hin taane yeroo ciniinnatanii hidhii fi ciniinanii ta'anidha. Guyyaan kun maaliif ni dabra? Gaafa bal'oo baanu gaafsan rakkoolee jirtus furatanii Oromiyaan bal'oodha. Uummanni Oromoo arjaadha. Uummanni Oromoo nagaa buusuu beeku. Uummanni Oromoodhaa uummata gadaan bulu jenna. Irra guddina gaa'u afaan hinaa jennu malee nutuutti bulaan jirru waan sanfaa karaa qabsiisuudhaaf dhaaboleen keenya waan ciccuma godhuutu isaanirra jira. Deeggartoonni isaanii naamusaan murannoodhaan akkuma yeroo sila qabsoo tana keessatti duulli adda addaa irra godhamaa ture sanillee ciniinnatanii qabsoo tanaasiin ga'anii amma immoo daran namaafis wanni hedduun adda ba'aa waan jirtuuf garaa bal'atanii namoota biyya keessaas karaa dhaabaa galaa jiru haala kamiin kunuunsanii qabsootichi deebisan warra haala kana jiru dhaaba gurmaa'ee jiru deeggaruu barbaadu uummata kanoo akkamitti ifitti as maxachanii hojii barbaachiftu karaa deeggaraa karaa deeggarsaatiin miseensa'uu barbaadu miseensa godhuudhaan caaseeffama kana jabeessuun instituushina qabnu kana akka muuxatee jabaatee yaada uummata Oromoo tarkaanfachiisuu fi uummata addunyaallee amansiisu akka gabboo qabsichi akka daranuu itti jabaatu godhuudha. Wanni nuti milkoofne egaa akkuma jetti qabsoon teenya nama hedduu hirmaachisu roga dagalee qabsoo kan ta'e daasporaa haalaan horachuudha. Kun karaa miidiyaatiin olaantummaa
warri Habashaadhaa. Birookiraasii Itoophiyaa tana jalaa gubbaa dhuunfatee yeroo dheeraadhaaf harkaa qabu. Haala ammayyaa teekinooloojiin jijjiiramaa dhufe kanaan karaa miidiyaatiin Oromoon bakka namni isaan gaanillee ga'uu baannu hedduullee ta'uu baannu amma miidiyaan jajjabaachaa jira. Kunillee gahaa miti. Information hub wirtuu odeeffannoo yaada ajandaa namni namaa baase osoo hin ta'in ifiif ajandaa kireet godhanii uummata addunyaatiifis uummata saba Oromoo fi saba biraallee kan firaa firummaa akka jabee nutti jabaatu godhuuf kan nurraa achi fagaatee jiru immoo akka karaa Oromootti as maxxanu godhuudhaaf miidiyaan hojiin isaa hojii baay'eetu isaa hafe keessattuu karaa afaan Amaaraatiin qophiilee adda addaa hojjechuudhaan waan nuti keessa jirru addunyaan akka hubattu keessattuu addunyaan Itoophiyaa keessa jirtu afaan warri addunyaa dubbatu immoo afaan Ingiliffaatii fi afaan hangafoota ta'aniin afaan Arabaatiin afaan Faransaawitiin afaan Oromootiin afaan Iswaayiliitiin warra Afrikaatiif illee afaanolee kanaan haalaan cimnee hojjechuun nurra jira. Kun gaa diinagdeedhaan waan waaltawaa waan qindaawaa tokkoon diinagdee keenya waliif finnee kan maantana biyyatti illee maallaqaaf bitamaa jiru kanallee Oromoon yoo gurmaa'ee jiraate kan wallisu haa ta'u kan immoo abbaa qeeroo kan ture kaarraan tana garaa jecha achi mucucaachuu barbaadus akka mucucaanne godhuu irratti warri biyya alaa hanquu jirtu tana guutuun haalaan barbaachiftuudha. Wanni nu hafe gaa dheertuu fakkaatti malee yeroon gabaabduudha. Sanka gabaabsee akkuma amma duraatti carraan amma nu daddabraa ture sun akka nu hin dabarre wal ta'insaan itti qophiidhaan yoo jala kan qophoofne taate wayinni baana jeen abdadhaa jechuudha. Guddaa galatoomii Dr. Obsaa amma carraa sitiin kannaa mee hawaasa Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa dhaamsa yookiin yaada qabdu gamanumaan dabarfadhu. Tole, inni dabarfadhu isin dura isin affeeruu keessaniif fayyadaa wanti jirtanii jabaadha. Uummanni keenya akka ji'aa hundaanuu wal quba qabaatu godhuu irratti gaheen miidiyaa gahee xiqqaa miti. Hawaasaaf kan hin dabarsu qabsoo teenya tokkummaadhaan akka itti fufnuun jaha. Warri hooggana ta'e hooggansa civic organization warra miti mootummaa warra ammaas professional organization warra ogummaadhaan wal jaaree jiru. Political organization dhaaba siyaasaa warra akka ofkoo abaa'oo yeroon itti isaan uummata Oromoo kallattii taraaranii hooggananii hanga nuti itti babaanutti ciinnataniif duraan deeman ammaan tana. So kuni akka lammii Oromoo tokkotti akka isaan halkanii guyyaa hojjetanii garaagarummaa jirtu dhiphisanii tokkummaa qabnu irratti walii wajjin hojjechaa hama jiruu fi gartee godaannisa dur jiru hooquu dhiifne guddoo hafte takutte gundoo taafte guddoo jaanii sanirratti akka waliin hojjennuun gaafadha. Warri biyya alaa jirru immoo bilchinaan hojjechuu nu barbaachisa. Akkuma amma koraa Atlantaatti qophaa'e kana hawaasaalee keenya jajjabeessuu qabna. Hoggaa jabeessinu ta biyyaa qofaa miti. Biyya keessa jiru tanattis humnaa'uu qabna. Biyya keessa jiru kanattis hagooggannee Oromoon tun eenyu ja'anii tani baatir irratti ibsanii barbaadan osoo hin ta'in ta dukkana keessatti illee akka ji'a goobanaatti mul'attu ta'uu qabdi Oromoon. San godhuudhaaf uummanni ala jiru kuni akka gaariitti hojjechuu qaba. Magaalaa isaan keessa jiranitti mootummaa keessa qubatan mootummaa magaalaa taatu mootummaa isteeta keessa jiran yookiin kutaa keessa jiran haa taatu tan biyyoolessaa illee haa taatu hunda keessatti akka qooda fudhatan. Namni saba warra ollaa keenyaa kan olaalle nama waa xiqqoo ka hulaa hunda dadhabee keessa jiru. Namni keenya immoo bakka san hin geenye. Wanni nu qabe tuni qolola biyyarraa finnee jiru kana ifirraa gannee muuxannee Oromoon if jijjiiruu qaba. On the world stage waltajjii addunyaa irratti Oromoon mul'ata argachuu qaba. Kana tanamaa dhiibnee fudhannaa osoo hin ta'in
gumaachuudhaaf waan wanni nuti gumaachuun yoo jiraatte gabbaanee hawaasa keessa jiru keessatti waa gumaachine uummata keenya ka biyya keessa jiruuf hoggaati waltajjii adda addaa keessa jirtu carraan uummataaf waa guunilleen akkasumatti jabaataa jechuudha. Ammallee mootummaan kun ammaan tana agarra malee san duubatti illee waa yaaduu danda'u qaba. Hawaasni biyya alaa jiruuf qopheessuu qaba. Biyyi teenya biyya amata 200 fa'aa duduubaa haftee jirtu. Harkootuma akaakoon kiyya galaan, akaakoosaa halchawaa, akaakoon abaaboon isaa muceeraa reetti qotaa ture sanumaan qotaa jirra jechuudha. So biyya teenya san biyya namni harki 80 qotee bulaa ta'ee baadiyyaa jiraatu karaa ammayyaatti jijjiiruudhaan uummata baratee hojii dhabee jiru kana akka hojii argatan godhuudhaaf waan biyya alaa kanatti barree jiru dhimmi kana biyyatti karaa barumsa kitaabolee biyya naquudhaan koompitara biyya naquudhaan bishaan uummataa baasuudhaan laabrarii ijaaruudhaan biizinasa achi dhaynee jalqabuudhaan aadaa waan adeeffamee namni sa'aa 20 haasawee sa'aa takka hojjetu kana waan biyya alaatti horree kana achi dhaynee uummata keenya jijjiiruu irratti takka ilmiin galii takka ilmaan galii jira. Sanirratti hojjechuu qabnaan jaa. We have to think beyond what's apparent right now. Waan amma arginu kana qofa osoo hin taane ka fuula dura dhufuufillee ammumaan itti qophaa'uu qabnaan jaa. Sitti dheereessee ergaan kiyya guddaan sanumaa fayyaa naadaa. Gaarii fi waan abdii namatti horu uummata Oromoo hundaaf dhaamtee mee Dr. Obsaa Hassan ammallee maqaa daawwattoota OIB'ti yeroo kee aarsaa gootee gaafii fi deebii wajjin godhuu keetiin guddaa galatoomi siin jaa. Isinilleen tattaaffii godhaa jirtaniif akka gaariin naa galatoomaa ammallee itti fufaan isiniin jaa galatooma. Tole guddaa galatoomi. Tolegaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya qophii keessummaa OIB keenyaatiin Dr. Obsaa Hassan waliin turtii kan goone asumarratti kan raawwatu ta'a. Hanga qophii keessummaa OIB biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.